Viidiyoo lammaffaa kenna murtee deeggarame namoota miidhama qaamaa qabanii fi maatii yookiin kunuunstoota isaaniitiif waa'ee ce'umsa gara ga'eessummaa irratti qophaa'e. Akkam jirtu? Ani Ayyaantuudha. Egaa ani haadha dargaggeessa jabaa qaama miidhamaa ta'uu kootti baay'een boona. Viidiyoo keenya jalqabaa keessatti yeroo ijoolleen keenya gara umrii ga'eessummaatti ce'an jijjiiramoota jiran ilaallee turre. Har'a immoo maloota maatiin ijoollee jaalatamuu isaanii adeemsa ce'umsa gara ga'eessummaatti taasisan keessatti itti deeggaruu danda'an ni ilaalla. Akkuma jennetti ijoolleen teenya waggaa 18 guutan ga'eessa jedhamu. Kana jechuunis mirga filachuu, mirga hojjechuu, mirga murteewwan dinagdee taasisuu akkasumas mirga murtee waa'ee fayyaa isaanii irratti fudhachuu qabu. Haa ta'u malee haalota kanneen keessatti deeggarsi yoo isaan barbaachise maal gochuu qabna? Oduu gaariin filannoowwan hedduu fi gaggaariitu jiru. Umrii waggaa 18 irratti hariiroon seeraa maatii fi ijoollee gidduu jiru ni jijjiirama. Kanaaf immoo waa'ee hariiroo haaraa kanaa haalaan itti yaaduu fi walitti dhufeenya ijoollee keenyaa wajjin qabnu itti fufsiisuun barbaachisaadha. Filannoowwan hedduu jiran keessaa muraasni fedhiidhaan raawwatamu. Muraasni immoo akka dirqamaatti fudhatamu. Muraasni adeemsa mana murtiitiin dhumatu, kuuwwan ammoo adeemsa mana murtii hin barbaadan. Filannoowwan kanneen bal'ina isaanii haa ilaallu. Isaanis kan daangeffama baay'ee gadi aanaa qabanii fi kan daangeffama baay'ee olaanaa qaban jennee qoqqooduu dandeenya. Kana jechuun maloonni muraasni isaanii mirga kenna murtee salphaatti nama tokkorraa gara nama biraatti dabarsu. Kuuwwan ammoo mirgoota jiran namuma saniif dhiisaniitti deeggarsa barbaachisu irratti cimsuu danda'u. Mee yaadota kana lamaan gadi fageenyaan haa ilaallu. Eegumsa. Eegumsa keessatti adeemsa seeraa hordofee mirgi murtee kennuu nama tokkorraa gara nama biraatti karaa mana murtiitiin kan dhumatu ta'a. Kenna murtee deeggarame. Kana keessatti malli kun daangeffama baay'ee gadi aanaa ta'e qabaatee mirgi murtee kennuu namootaa kan isaanumaaf dhiifamu ta'ee garuu deeggarsi barbaachisaan kan kennamu ta'a. Kun ammoo gara mana murtii odoo hin deemin raawwatamuu danda'a. Kanaaf mee mala tokko haa yaadnu. Furtuu balbala keessanii yaadadhaa. Eegumsaa wajji wal qabatee garee furtuu tokko qofatu jira. Furtuu kanneen namni tokko gara nama biraatti dabarsuu danda'a. Abbaan furtuu harkaa qabu murtee barbaade fudhachuu danda'a. Gara kenna murtee deeggarameetti yoo dhufnu ammoo garee furtuu dabalataa qabaatu. Namni waan barbaadame san dhabu hin jiru. Garri lamaanuu dhufaa deemuu danda'u. Akkasumas wanti fedhe yoo uumame namni deeggarsa kennu qophii. Gara haala qabatamaa jiruu keenyaatti yoo finnu fakkeenya haa fudhannu. Mootii. Mootiin mucaa dargaggeessaa dhukkuba ootizim qabu ta'ee aartiidhaan baay'ee cimaadha. Yeroo ce'umsa isaa fixee mana jireenyaa mataasaa qabaachuuf yaadaa jira. Garuummoo maatiin isaa waa'ee faayinaansii yaaddoo qabu. Adeemsa kenna murtee deeggarame fayyadamuudhaan mootiin yaada isaa kana akka keessa deebi'uu fi mana ofii qabaachuun baasii mallaqaa hagam akka qabaachuu danda'u kan inni hubatu. Faayidaa fi miidhaa mana kophaa ofiitti bahuu qabu akka xiinxalu dirqama mallaqaan qophaa'uu isarratti ta'u immoo akka hubatu mari'achiisan. Dhumarratti mootiinis hanga waahila dhugaa waliin jiraatu argatutti mana maatii isaa turuudhaaf murteesse. Fakkeenya lammaffaa yaadii. Yaadiin shamara dhibee daawun sindiroom jedhamuu fi rakkoo fayyaa xaxaa ta'e waliin jiraatti. Murtee cimaatu afoo ishii jira. Qoricha haaraa wayii jalqabuu yookiin baqaqsanii yaaluu filachuu. Maatiin ishee filannoo lamaanuu akka sirriitti hubattu ishii gargaaran. Haaluma kanaan yaadiin jalqaba qoricha fudhattee inni yoo ta'uu baate gara baqaqsanii yaalutti seenuudhaaf murteessite. Mirga kenna murtee namarraa odoo hin kaasin deeggarsa karaa seeraatiin kennamuuf sirna diriirsuun ni danda'ama. Kana keessatti ammoo aangoo abbaa alangaa yookiin immoo aangoo abbaa seeraa ilaalla. Inni kun sanada mallattoodhaan mirkaneeffamee qaama hayyamni kennameef sun waa'ee mallaqaa, waa'ee waliigalteewwanii fi faayidaalee adda addaa irratti nama isaan
bakka buufate saniif hojjechuu fi murtee irratti kennuu danda'udha. Fakkeenyaaf mootiin haadha isaa bakka buutuu seeraa taasifatee akka ishiin hojiiwwan kan akka lakkoofsa herreegaa isaaf banu, kiraa manaaf waliigaltee seenuu, faayidaawwan yookiin bu'aalee inni argachuu malu irratti hojjechuu fi murtee akka kennitu isii dandeessisuu filatee jira. Qajeelfama qabiyyee tajaajila fayyaa. Inni kun ammoo sanada yoo namni tokko fayyaa isaa ilaalchisee murtee ofii isaatiin kennuu hin dandeenyetti namni bakka buufamu filannoowwan tajaajila fayyaa nama bakka buufate saniif malan hundi guutamuu isaanii mirkaneessuu fi akka karooraatti qophaa'udha. Fakkeenyaaf qajeelfamni qabiyyee tajaajila fayyaa shamarree yaadiidhaaf maatiin ishii yeroo beellamaa hordoffii mana yaalaa ishii akka mijeessanii fi rakkoon fayyaa sardaa yookiin hatattamaa yoo uumame waa'ee baqaqsanii yaaluu irratti ishii bakka bu'anii akka murteessan isaan gargaara. Maloonni kun lamaanuu jechuunis aangoon abbaa seeraa fi qajeelfamni qabiyyee tajaajila fayyaa sirna deeggarsaa cimaa akka utubaatti ijoollee teenya jaalannu yeroo mara isaan murtee ciccimoo taasisanitti bira dhaabbachuuf gargaaranidha. Warri jireenyi keessan magaalota uummata hedduu of keessaa qaban sochii hawaas dinagdee bal'aan keessatti raawwatamu kan akka magaalaa Hennepin keessa ta'e qaamonni tajaajila bakka bu'iinsa ga'eessotaa kennan haala maatii keessaniif fudhatama qabaatu irratti kallattii isin qabsiisuu danda'u. Qaamonni kun haala addaa maatii keessanii xiinxaluun filannoowwan jiranis eeruudhaan karoora fuulduree keessanii irra aanuuf isin gargaaru qopheessuuf isin dandeessisu. Egaa dhumarratti ce'umsi gara umrii ga'eessummaatti taasifamu hedduu fi bal'aa ta'ee mul'ata. Garuummoo waan isin dhiphisu ta'uu hin qabu. Dhimmi ijoon waan barbaachisu dursitanii karoorfachuudha. Qophii xiqqoodhaan ani mucaan kiyya baay'ee jaaladhu deeggarsa gahaa argatee ofitti amanamummaa fi qophii guutuudhaan gara ga'eessummaatti akka ce'u nan beeka. Ijoolleen keessan isin baay'ee jaalattanis kana gochuu akka danda'an yaadadhaa. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa.